Akkam jirtu jirra jirtu daawwattoota miidiyaa koo kun agarsiisa jooraadha jechuudha. Har'a iddoo ta'e qabadheen deema. Iddoo isaa isinitti himu sababni isaa yeroo deemnu agartu. Meeshaa immoo qabannee baaneerra kunoo isiniin iddoo baay'ee bareedaa ta'e iddoo namni amala jaalala keessanii. Kanaafuu kun agarsiisa jooraadhaan milkeessa as fa'uutu qabatee isiniif dhiyaata. Dudduubaan immoo abdii waaqa jira jechuudha. Itti bohaaraa itti akka gammadanii irraa baratan abdiin qaba. Kanaafuu amma gaanuun manaa gaafa baanu asii gaafa baanu koronaan sababa jiruuf of eeggannoo guddaadhaan joorree jaawwarree dha jechuudha. Kanuun sagantaa kana isiniif dhiyeessinu agarsiisni kun agarsiisa jooraadhaan milkeessaa as fa'u waliinidha jechaadha. Konkolaataan keenya immoo kunoo dhufeera. Kanaafuu amma meeshaa keenya gashanna jechuudha. Kota ka wali na deemnu. Nama kana dhabata? Irra keessi isaa akka akkuma duratti jecha. Okay. Akka duratti ijaarama. Akka duratti irreecha irratti irreeffachuu hin dandeenyu reemanu. Oo kalluunsa. Dandeenya malee. Ha? Kan keenyaas miti. Juga bukan bayi robaira, karena setahu sana garra warabi kenya isnu am fere dhufa male. Ha? Rosas ganda da yuru ma robati. Uri anchu fere dukka nagaru. Ila wa karu tillo tara gibaye namatte mun da dorgidani. Bayre uri no gusera. Aku dingatar rabu nega. Dingatar rabutan. Aku dingatar aga. Hah? Uyan nama tu tu uyan pun. Bayar. Kamera garu orang main deku. Mayonati. Arah garu cara budan organ. Geenyerraa jechuudha amma kun agarsiisa jooraadha. Joorree kunoo gamma naannoo Nook Furii iddoo jedhamu geenyerraa manni nu seenuuf jennu immoo iddoo kanadha jechuudha. Kanaafuu amma kana naannoo wantiidha kaane miti isa kaane naannoo dhooqa booraadha kaane amma kunoo naannoo Nookitti argamna jechuudha. Mana nu seenuuf jennu immoo kunoo kanadha. Amma dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin turaan affeerraa kooti jechuudha. Egaa daawwattoota agarsiisa jooraa joorree jaawwarree baay'ee makiinaadhaanis joorru joorree marra konkolaataadhaanis joorru joorree ma jedhama. Kanaafuu joorree kunoo as geenyee jirra. Amma ammatti egaa iddoo deemaa turre waa tokko isinitti himne amma isinitti himu abbichuma irraa dhageessu jechaadha. Kun agarsiisa jooraadha joorree jaawwarree kunoo
iddoo kanatti argamneerra jechuudha. Amma dhuma sagantaa keenyaatti amma dhuma qophii kanaatti akkasiin waliin turtan isin affeerraa kun miidiyaa koodhaa itti bohaaraa itti bashannanaa. Dingo, kam nagaa keenyatti jirta kuma tasaatee egaa daawwattoota keenya waan ta'eef agarsiisuu fi yeroo hojiitti dhufne eeyyamamaadhaan ture. Egaa daawwattoota keenyaa kun agarsiisa jooraadha. Amma immoo kan nuti itti argamnu Qabsoo Studioottidha jechuudha. Obboleessi keenya dinqiisaan qindeessaa muuziqaa akkasumas immoo weellisaadha. Turtii gaarii akkasiin isa waliin qabaatan abdiin qabaan gamanumaan gara isaatiin isin dabarsa jechuudha. Kun agarsiisa jooraadha keessaas fa'aa waliin. Maqaan koo qindeessaa muuziqaa fi weellisaa Dinqisaa Dabalaan jedhama. Kan inni hojjedhu hojii aartiidha. Muuziqaa qindeessummaa irratti hojjedha. Akkasumallee darbee na weellisas. Hojiin koo irra guddaan kanuma lamaani. Bakki itti argama kootii kan itti muuziqaa hojjennu Finfinneedha. Magaalaa Finfinnee ta'e godina addaa Oromiyaa naannoo Sabbataa walatti bakka jedhamudha kan itti stuudiyoo muuziqaa hojjennu. Bakki argama keenya Finfinneedha jechuudha. Muuziqaan anaaf muuziqaa jechuun hawaasa tokko maalummaa hawaasa tokko duudhaa saba tokko kan ittiin ibsuun danda'amu. Akkaataan namni itti muuziqaa hubatu akkaataa garaa garaati. Namni ittumaan sirbuuf yookiin ittumaan taphachuudhaaf waanuma muuziqaa hojjennu itti fakkaachuu danda'a. Muuziqaan garuu nuufi tokko gadda uummata keenyaa, gammachuu uummata keenyaa, aadaa uummata keenyaa, duudhaa uummata keenyaa kan ittiin mul'isnu. Darbee muuziqaa jechuun nuuf afaan uummata keenyaati. Kan ittiin uummati keenya gaddasaa gammachuusaa waan hundasaa ibsatu. Muuziqaan naaf akka dhuunfaa kottanaaf muuziqaan iddoo guddaa qaba. Muuziqaa jechuun naaf jireenya irra darbee waan inni ittiin miira keessa koo jiru ibsachuu danda'u. Miira uummata kootii ibsachuu danda'u. Muuziqaan naaf akka kanadha. Walumaa galatti muuziqaan ittiin taphachuu qofaaf ittiin duukaa sirbuu qofa osoo hin taane muuziqaan maalummaa saba tokkoo ibsuu waan danda'udha jechuudha. Hojii muuziqaa ani hojjedhe egaa hedduudha. Isaan keessaati hundallee maqaa dhahee fixuu yoon dadhabe hamma tokko maqaa isaanii sii dha'uu hin danda'a. Jireenyaa Shifarraa fa'aa, Caalaa Bultumee fa'aa, Galaanaa Gaaromsaa fa'aa, Kadir Martuu fa'aa, Yoosan Geeta'uun, Andu'aalem Gosaa, Keekiyyaa Badhaadhaa, Caalaa Daggafaa, Mogoroo Jifaar, Shimallis Abbaabbuu, Jaagamaa Taaddalaa, Falmataa Kabbadaa hedduudha gaa maqaa isaanii dhahee fixuu hin danda'u. Magartuu fa'aa, Magartuu Warqinaa fa'aa, ijoollee hedduu caaltuu naannessoo shamarran illee jechuudha hedduun hojjedhee fi egaa maqaa hunda isaanii illee dhahee fixuu hin danda'u. Warroota uummatimatti bebeekanii baay'ee isaanis kanan maqaan dhoofne jiru egaa hedduun hojjedhe muuziqaa. Muuziqaaleen hojjedhe keessaati kanan addatti yaadadhu osoo hin taane illee garuu hunda nan yaadadha hojii hojjenne. Maaliif yeroo waan itti hojjenne wanti hojjennes wanti hojjechaa turres gaarii inni amannee waan hojjechaa turreef hundinuu gaariidha waan irraanfataman miti. Addatti garuu sirba maaster pilaanii Caalaa Bultumee maaliif inni irraanfadhu sirba sanaan erga hojjennee booda uummata Oromoof sirbisuu waan buuses lammaffaa ofii keenyaas
sababa sirba sana hojjennee fi gatii hedduutti kaffalleerra. Kanaaf sirboota hojjedhe keessaati sirba Caalaa Bultumee waan inni itti yaadadhu. Waan inni uummataa buuse bu'aan uummataa buuse irra guddinaan na yaadadha. Lammaffaa immoo nutis itti dhiibamnee tari'atamnee hojjechaa turre muuziqaa sana yeroo itti hojjennes yeroo ulfaataa waan tureef muuziqaa sana haalota kanaan yaadadha jechuudha. Qindeessummaan alatti weellees nan hojjedha. Ofii koos nan weellisa. Inni kun egaa kanaan dura xiqqoo albama hojjedhee eebbisiisuuf erga geenye booda sababa dhibee vaayirasii koronaa kanaaf jecha gargar nu jalaa cite. Kanaaf amma gara fuulduraatti yoo tasgabbaa'ee haalli tasgabbaa'ee albama koo guutuullee eebbisuudhaaf qophiirra jira hojjedhee fixeera. Haalli jirus sirrateera. Gara fuulduraatti albama guutuullee gadhiisuuf qophiirra jira jechuudha. Muuziqaa hojjennuu fi yeroo nuun itti fixnu egaa nuti kana jennee murteessuu hin dandeenyu. Muuziqaan maaliif? Muuziqaan miira amma jettee amma hojjettee baasuu hin dandeessu. Kan sii dhufee amma hojjettee amma xumurtus jiraachuu danda'a. Garuu muuziqaan dadhabbii qabaa, itti yaaduu barbaachisaa. Saba kanaaf hojjenna, sabni kun saba guddaadha. Muuziqaan nuun hojjennu kun immoo saba kanaa wajjin wal madaaluu danda'a jennee itti yaaduun nurra jiraata. So muuziqaa namni tokko fidu yeroo kanatti baafna jennee murteessuun nutti ulfaatullee garuu akkaataa hojichaa laallee sagalee nama sanaa irratti hojjenna, muuziqaa irratti hojjenna, miksii muuziqaa irratti hojjenna, baalaansiin hojjetama. Hammi kun nu biratti kan hojjetamu jechuudha. Kun immoo turtiinsaa akka miirri keessi ajajedha. Muuziqaan sun bareeduudhaaf wantoota inni barbaadu waan biraallee jiraachuu danda'a waan ta'eef waan sanallee itti daddaballeetu gaafa nuuf bareede gaafa ga'eera jennee itti amannee muuziqaa sana kenninaaf namaa fi garuu guyyaa kanatti kennina jennee murteessuun inni ulfaata. Wantoota muuziqaan sun barbaadu itti yaaduuf jechaa jechuudha. Lammaffaa akka muuziqaan sun bareeduu fi guyyaa murteessinee kennuun yoo ulfaatillee garuu amma dandeenyetti nuun guyyaa murteessin irra darbus waan gaarii goonee baasuudhaaf yaalii nuti goonu jechuudha. Namoota hojii akka kootii hojjetaniif akkasumallee weellistootaaf dhaamsi an qabu haga hojjennutti hojii gaarii uummata keenyaaf darbee waan uummata keenya maqaa dhoofsisuu danda'u uummata keenyaaf dalaguun nurra jira. Maaliif seenaan hin darbu, namni hin darba. Yoo seenaa gaarii hojjette immoo seenaan bara baraan jiraata, seenaan maqaa kee dhoofsisa waan ta'eef weellistoonni keenyas ta'e qindeessitoonni muuziqaa akka kootis wanti nuun hojjennu waan seenaa uummata keenyaa ol kaasuu fi waan aartii keenya gara fuulduraatti tarkaanfachiisu hojjechuun nurra jiraata. Maaliif qarshiif jennee waan hin taane uummata keenyaaf hojjechuun nurra hin jiraatu. Weellistoonni keenyas haala uummata keenyaa irratti hundoofnee uummata keenyaa wajjin tarkaanfachuun nurra jiraata. Gadda uummata keenyaa, gammachuu uummata keenyaa seeraan waan uummati keenya irra jiru ibsuun nurra jiraata. Kanaaf dhaamsin dhaamu walumaa gala weellistoonni keenyas jabaannee uummata keenya waliin taane waan gaarii hojjechuun nurra jiraata. Aartii keenya guddisuun nurra jiraata jedha karaa koo. Muuziqaa qindeessuu keessatti irra caala namoonni qindeessummaa muuziqaaf ilaalcha isaan qabanidha. Yeroo hundumaa kan yeroo carraa miidiyaa argadhu himuu barbaadu ilaalcha namooti qindeessitoota muuziqaaf qaban. Ammallee namni yeroo weelleen ba'u waa'ee weellee sanaa qofa malee weellee sana dudduuba namoota jiraniif dadhabbii weellee dudduuba jiru namni tilmaamu baay'ee miti. Namoota muraasa tilmaama waan kana. Kanaaf uummata keenyaafis ta'e waan hin dhaamu barbaadu inni guddaan qindeessitoota muuziqaa weellee dudduuba jiran akkasuma viidiyoolee daayirekteera kaameraamaanii viidiyoo dudduubaan jiran viidiyoo nama sanaa qofa ilaaluu osoo hin taane namoota dudduuba jiran jajjabeessuun akka irra jiraatu. Warruma mul'atan qofa ilaaluun nurra hin jiraatu. Warroota dudduubaan waan kana akka milkaa'uuf dadhaban shoora guddaa taphatan ummati keenya isaan kanallee jajjabeessuu qaba. Ilaalchi ummati jara kanaaf qabus qixa weellisaa sanaa qixa
nama mul'atu sanaa ta'uu qaba namni dudduubaan duukaa dadhabus waan jedhu uummati keenya irra caalaa akka kanatti hin hubatan yeroo baay'ee namuma weellisu sana qofa laalu nama viidiyoo irra jiru sana qofa laalu dudduubaan dadhabbiin jiru kireeditiin hin kennamu kun garuu ilaalchi kun jijjiiramuu irra jiraata namoota muuziqaa hojjetanis ta'e namoota daayirektara ta'anii viidiyoo hojjetanis ta'e jajjabeeffamuu qabu namni kiliippii irra dabarsee isaaniinis ilaaluu qaba jajjabeessuu qaba maaliif isaanuma waliin waan gaarii akka fuulduratti hojjetamuuf jecha ilaalchi kun akka kanatti akka sirratu yaada jedhuun qaba dhaamsa kooti. Asii hojjetadhu bakka harka lamaasa. Egaa daawwattoota agarsiisa jooraa turtii nuuni qindeessaa muuziqaa akkasumas immoo weellisaa dinqiisaa wajjiniin goone kana fakkaata ture weellistoota baay'ee bebbeekamoo akkasumas illee muuziqaan isaanii hawaasa keenya bira gahuudhaan dhiibbaa guddaa uumaniif dargaggoo muuziqaa isaanii hojjete wajjiniin turtii nuun godhanne kana fakkaata ture agarsiisa jooraa kan biraan amma wal agarruutti nagaatti kan isin jedhu milkeessaas foon ture kun miidiyaa koodhaa chaanaalii keenya sabiskiraayib laayik gochuu akka hin daganne galatoomaa.